rakkoon OPDO natti mi'eetti ufintaan eenyu taatee qabsoo OPDO'n yoo takka Itoophiyaa yoo takka TPLF yoo takka Amaara fakkaattee qabsoofti. OPDO'n Oromoo taate qorqabli qalbii Oromootiin uftaate sabboonummaa Oromootti amante kana cimintee qabattee Itoophiyaa ijaaruudhaaf hin qabsoof. isinillee yoo keessa turtan akkasuma turtan jechuudha. I was trying yaalii godhaa ture. Tokko diimummaan narratti ka'aa ture kan dhiphummaadhaan qoratamaa ture. I was trying. Namoonni amma jiranillee wanna kana yaalii godhanii cinatti ka dhiibaman hedduutu jira. Ammayyuu. So rakkoon Oromoodhaa rakkoon OPDOodhaa tokko asi. So qeerroo wanni unique isa godhu maali uf ta'eet original qabsoo lafaa kaasee ajandaan kiyya kana ajandaan uummata Oromoo kana fedhiin uummata Oromoo kana jedhee kun uf ta'uudha. Kun sabboonummaa Oromootiif qabsaa'uudha. Kanaafuu garaagarummaa qaba. So qeerroon humna warraaqsaati. It's a revolutionary force. Humna kana gargaaruu qabna. Humni kun akka inni sirna qabatee seera qabatee galma ga'u deeggaruu qabna.